Hayyee kabajamtoonni hordoftoonni chaanelii sadii Obsaa Entertainment guyyaa irraa wallee haaraa Andu'aalem Gosaa ittiin dhufaatii jiruu fi gidduutti wallicha xiqqeessinee isin dhageessifnaa jalqaba haga xumura qophii keenyatti hordofaa chaanelii keenya immoo subscribe like share gochuu hin dagatinaa jenna. Weellisaa Andu'aalem Gosaa nama aartii Oromoo guddisuu keessatti gahee olaanaa taphataa turee fi akka taphataa jiru isiniyyuu ragaa kan baatanidha. Akkuma duraan irraa eegaluun wallee babbareedaa fi jaalatamaa hojjetaa ture ammallee wallee mata dureen isaa gungume jedhu qabadhee qophii xumuree saba kiyya biraan ga'uuf guyyaa muraasatu hafe jira. Walleewwan inni kana dura hojjete keessaa muraasa fi bebbeekamoo yoo kan ilaallu ta'eef wallee isaa kan darbee laalla jedhu isaan gafaa fi YouTube channel Vision Entertainment irratti ilaalchaaf kan dhiyaate yeroo lakkifame irraa haga ammaatti view miliyoona 9 kan qabudha. Wallee kana sagalee yoo ilaallu darbee laalla ratta qayyamtee raata darbee laalla furtaa balaa baata darbee laalla eenyutu sarmee baata darbee laalla barris bara fakkaata darbee laallanii jechuudha. Kana malees wallee isaa kan biraa keessaa kan aadaa gara raayyaa deemuun hojjete waa hoyyee jedhee kan weeddise YouTube channel Vision Entertainment irratti ilaalchaaf kan dhiyaate fi erga gadhiifamee haga ammaatti view 530 kan qabu yoo ta'u sagalee yoo ilaallu shaggar gubbaa taa'ee ilaalee wallootti sirkattan argadhe furtuu onnee kooti handhuura irra taa'ee ilaalee wallootti sirkattan argadhe furtuu onnee kooti. Waa hoyyeen akkana fakkaata jechuudha. Kana malees wallee isaa kan michuu dhugaa jedhu YouTube channel irratti view miliyoona 3.8 kan qabu fi channel Open Entertainment irratti kan ilaalchaaf dhiyaatedha. Wallee isaa kanas sagalee yoo ilaallu michuu dhugaa yaala seekoo magaan kallooko hirkoo dhugaa yaaqateekoo yoo sitaare kallooko. Akkana fakkaata jechuudha. Wallee isaa isa kan biraa fi isa xumuraa yoo ilaallu kan gadaa tukkeeti jedhu YouTube channel Hope Entertainment irratti ilaalchaaf dhiyaate yoo ta'u view miliyoona 2.8 kan qabudha. Wallee kana sagalee yoo ilaallu barroo baranni keeti gadaatu keeti deessitiya obsaa naannan goromsaa unaata jedhu ayyootiya borroo hedduu dandeessee obsaan as geessee ayyootiya barroo baranni keeti gadaatu keeti miteeti. Gadaatu keetiin akkana fakkaata jechuudha. Wallee isaa kan gungume jedhuu fi ittiin dhufaa jiru YouTube channel Vision Entertainment irratti ilaalchaaf akka dhiyaatu himameera. Hagasitti obsaan eeggadhaa jenna.